shamarran biyya arabaa jirta hundi keessanuu waan kana irraa sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Keessattuu ijoollee shamarran biyya alaa irra dhuftan jechuudha, kan haarawaa dhuftanii jechuudha. Sirriitti of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Dhugaa waaqa isin jedha obboloota koo. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyo hunduma keenya waliin yaa ta'u. Adaraa keessan immoo hanga danda'ametti ijoolleen mana madaamii keessa jirtan sirriitti of eeggadhaa. Yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuudhaa fi ijoolleen keenya waan beektan hin qabdani, keessattuu ijoollee haarawaaf kanan dhaamsa kana dhaamaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan kana sirriitti beektanii akkasuma aappii isaati jira, aappii isaatiillee buufadhaatii mana keessan keessatti bakka hunda kan bakka jiruuf hin jirrellee addaan baafattanii waan beektaniif wanticha sani sirriitti ilaalaa jechuudha. Akkasuma inni sunillee suuraa isiniif maxxansa jechuudha. Kaameeraadha yeroo baay'ee ijoollee keenya kan rakkisaa jiru jechuudha. Kaameeraan bakka hundatti galaa jira. Amma keessa dhiisitti kilaasii sirraftanitti illee galaa jira jechuudha. Kaameeraan kun haalata baay'eedhaan jira. Kan hin mul'anne kan akka chaarjii taatee kan hin mul'anne waan akka sibiila mismaarii agartanii waan akkasii kanneen fa'aatu jira jechuudha. Hashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootiif kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadha isin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma isinitti himsanii ijoolleen keessattuu haarawaa dhuftanii warri duraanii hundumtu keenya iyyuu hin beekina jechuudha. Warri keessa jirru ijoollee haarawaa dhuftan wanta kana sirriitti eeggachuu qabdan. Dhugaa isin jedha sirriitti eeggachuu qabdan. Innis maalidha? Kaameera akkuma isin jedhe kaameeraadha. Kaameeraan sirriitti amma yeroo kana keessatti sirriitti jechuudha. Ani beeku shinti beetuma keessatti illee kan galchaa jiru hin jedhan sirriitti of eeggadhaa. Akkasuma manni beetaa kan raftanii iddoo isin raftanillee kan galfamu jira. Sirriitti of eeggannoo godhaa. Iddoo kafana mimmiiccitanitti illee kan galchaa jirantu jira. Wanti kun immoo dhugaa dubbachuu fi akka kaameerota kaawwanii hin mul'attu jechuudha. Dhugaa hin mul'attu waan xixiqqoo akka mismaarii fa'aatu waan akkasiisantu agarsiisaa jira jechuudha. Manatti baay'inaan jirti jechuudha. Wanni kun dhugaa gaafa barbajii buufatanii waan sun ilaalte gaafa barbajii tokko buufatan hin iyyiti jechuudha. Hin iyyiti wanti sun jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa. Gizee mana keessa hojjettanii jechuudha. Keessaan ijoollee haarawaaf malee ijoollee addasii dhufteef malee ijoolleen duraanii hundumtuyyuu hin beekan jechuudha. Wanta arabaa waan beeknuufi of eeggannoo godhne jechuudha nuti. Kanaaf immoo isinillee sirriitti of eeggadhaa isin jedha obboloota koo. Ijoollee baay'eedha karaa kaameeraa kanaan kan qabame jechuudha. Ijoollee baay'ee kan kilaasitti illee nu galchanii maalidha wanti kun jedhanii ijoollee gaafii baay'eetti ta'e jira jechuudha. Kan shintibeetii keessatti illee na ajaa'iba. Namni akkamitti shintibeetii keessa godha dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maal namni akkamitti nafa ofii dhiqata, namni akkamitti qaama isaa dhiqata dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu nama azazzana wanti jara kanaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo yoo gootanii dalagattanii galtanii malee akkuma argitanitti akkuma biyya keenyaa akkas taana jettanii adaraa keessan ofiifis lubbuu teessan dhabdanii kaayyoo keessanis karaarratti hin gatinaa lubbuu teessan dhabinaa isin jedha keessaan ijoollee haarawaa dhufteef kan wanti kun kan darbaa jiru jechuudha. Ijoollee baay'eetu machaa jira jechuudha. Bakka barbaadu jiraadhu, Joordan jiraadhu, Soodii jiraadhu, Dubaay jiraadhu, kaameeraa kun bakka hundumaayyuu hin jira jechuudha. Bakka hundaayyuu hin galchu jechuudha. Kanaaf immoo sirriitti ilaalaa. Aappii buufadhaatii aappii wayiitiitu jira. Aappii saniin buufadhaatii kaameerichi kun kan bakkee iddoo jirutti hidhiyye jechuudha aappichi suni. Kanaaf yeroo san buufadhaatii ittiin ilaalaa isiniin jedha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa wanti araboonni kun nurratti hojjetan waan daangaa hin qabne jechuudha. Kanaaf adaraa keessanis hin jedha. Inni biraa immoo gorsi kiyya isa lammataa ijoollee haarawaa dhuftaniif ammallee wanti kun jechuudha. Yeroo baay'ee nuti madaama marti cabacabna. Yeroo baay'ee ijoollee keenya madaamni akka gootee, madaamni akkas gootee, madaamni akkas gootee jenna. Isaan marti cabacabna yeroo baay'ee. Garuu ijoolleen keenya illee hedduu balleessaa jira. Hedduu bakka kaayyoo baaniif wallaalanii jira. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti gaafa biyyaa baanu ijoollee hundi keessanuu hin beektan warri duraanii jechuudha. Mee namni hundi moobaayilii qabatanii biyyaa baatan jirtanii mee dhugaa rabbi ijoolleen akka keessa turtanii jirtan mee warrimti moobaayiluma jechuudha Nookiyaa qabattee kan biyyaa baate jirtaa hin jirtu.
yoo akkam takka taate malee ani dhugaa dubbachuudhaaf na dhoogan gizee san jechuudha fudhateen dhufnee waanuma hundan dhoogan bakka kan biraa isi bijaamaa surree agartanii namni bijaamaa surree gatee dhufu jira bijaamaa surreen gatee dhufu jechuudha. In kaawwatanii mee namni kama kafana jalaallee bijaamaan kaawwatanii maalitti beekna reekaa waanuma hundi holola nutti gagguuranii jechuudha. Bijaamaan kaawwatanii surreen kaawwatanii jalaan shishini jalaalleen kaawwatanii wanni isaan nuun hin jenne hin jiru jechuudha. Nuti immoo gizee isaan dhugaa dubbatu akkasuma jedhu moobaayiliin qabatanii waan hunda nuun jedhan akkasiiniituma gannee biraa deemnee waan nuti akka qabannee dhufne jechuudha. Gaafaas geechuu dibbirtiidha namaan akkanatti waliin beektu namni hundi miidiyaa akkanatti fayyadamu yeroo sanii nama takkatu fayyadama malee deebisi immoo akka amma namni ijoollee ija baastee namatti dubbattu kana nuti ija baasnee ittiin dubbannu jechuudha. Maaliif boo'ichaan dabarsina jechuudha. Akka koo ijoolleen boo'ichaan dabarsisan jechuutu jira jedheeti yaada jechuudha. Ijoolleen akka koo boo'ichaan dabarsisan jechuudha. Innaa haga waggaa lama hin bitanne jechuudha moobaayilii. Dhugaa sanitti maan haga waggaa lama moobaayilii hin qabanne jechuudha. Wanuma moobaayilii jedhamtuun qaban dhugaa rabbii saniin jira jechuudha. Yeroo tokko fa'aa osoo bilbiliin ji'a sadii moo akkasuma sadii moo afuran ture osoo maatii kootiin bilbiliin maatiin koo ila kokkumatti akkanatti ol gali jechuudha. Maaliif afuura koo dhabanii jechuudha. Anillee bakka nan boo'a malee na dawwalaa jechuu sanis bakka hin beektan kaa namni baay'ee sodaanna jechuudha. Akka ammaa kana ijoolleen jaba baastee abbaa barbaadetti haasoftee laayivii irraa iyyan kanaa miti hin jiru jechuudha. Innaa dhugaa baay'ee tokko yaadan bakka hin duute jedhan malee hin jirti naan jenne jechuudha. Yeroo san dhugaa waaqa maazarii faayila hirriiba halkanii guyyaan dhabee tagana afumuruma kee dhagootti naan jetti ergasii jechuudha. Gaafan ergasii naa bilbilaa jedheen naa bilbilanii jechuudha. Maaliif bakka silkii siin bilbilanii hin beektanii akkasii miti mana kanaallee miti mana nan duratti galee jechuudha. Kan biraatiin kun mana lammaffaadha jechuudha. Innaa kanaaf nuti akkasitti dabarsinee waan dararaa hedduu dabarsinee obsinee kan namaa waliin qunnamne kan namaa waliin haasofne yoo isaa iyyanuu kan hirriba keessa dammadheetuma kaanee hojjennu jechuudha. Hin beeku baata kan akkasuman ta'e jechuudha. Mee muudannoo kiyya sanitti anima jechuudha. Wanta nama muudate hedduudha gizeen dhufusan jechuudha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Innaa kanaaf ijoolleen ammaa jechuudha moobaayilii kana qabatanii xashii kana qabatanii dhuftanii akkuma moobaayilii shanii xashii taatan dhugaa isin jechuudha. Maaliif hojjetanii isin tokkokkii irra kortanii laayivii ijoollee wajjin teechan ani ajaa'iba bara ijoollee dhaaddisii dhufte hundi isaanii laayivii mateesseenti. Ijoollee hundumti amma naannoo kiyyaa ijoollee hedduun beeku naannoo kiyyaa ijoollee hedduun beeku na ajaa'ibeen yoo isaan laayivii irra taa'an ani laayivii akka baqqaanaa sodaadha maaliif mana namaa keessa hin jiran jedha laayivii kanarra taa'ee iyyaa garuu isaan dhangada dhufan gini immoo isaan laayivii irraa iyyaatu ijoolleen daamni akkasuma gootee hin baanii jenni akka barbaadetti laayivii irra taa'anii jenni jechuudha. Dhugaa gizee tokko isuma balleessa ijoolleen keenyatu balleesse madaamillee badduu goona jechuudha. Maaliif gaafa amala kee tolfatte nama dhiisitii bineensa bosonaa wajjin hoon jiraatta jechuudha. Kanaaf amalallee tolfadhaa isinillee isaan qofarratti cabaccaboo osoo hin taane dhugaa isiniin jedha obboloota koo isaan qofarratti cabaccabaa jirran argitan jira waan baay'een arge jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu ijoolleen gaafa ati ijoolleedhaa sagalee taatu dhaqanii kas jalatti koomeentiin taane barreessanii odootiyyallee akkas taate odootiyyallee duute odootiyyallee akkas taate jedhan nutu barbaacha dhaqe malee isaan barbaacha dhufne jechuudha. Kanaaf of qusadhaa ijoolleen akkasii of qusadhaa. Dhugaa isin jedha of qusachuu qabdan maaliif nuti kan baaneef hojiidha waan ta'eef hojii keenya hojjennee of jijjiiruudhaaf waan ta'eef kanaaf adaraa keessa of qusadhaa isin jedha dhaamsi kiyya kanaadha. Waaqayyo sifaanaa ta'u of eeggannoo cimaa godhaa hundumti keessa naga danda'ametti of eeggadhaa waa hundumarraa yoo